Sagaleen hin dhagahama miti. Dhagahamaatu fakkaate. Maal jechuudha kun hin jedhe malee ani. Waaw, baga nagaan dhufte. Baga nagaan itti jirta kaati maal jechuudha akkana? Kibaali maaltu bade? Maaltu bade? Seenaan jirru jettanii kaatanii haala namni silkii ofii bakkuma buuse yaadanne hojii ofii deemee ka'e. Seenaan jirru jedhee ka'ee tilanii boodarra immoo xiqqoo ishee namittiin ala yaana naan jette ala yaana naan jennaan ani ishii jedheen ala yaanii akkasuma immoo namatti ol deebi'an hogganani seenee jedhu numa deebi'an malatti amma mana keessa jiru. Kulluma waraabee haga amma sa'aatii 2:00 waraabee kana. Bara akkuma beektu sa'a 8 kushiinaa 7. Guyyaa tokko utaalee ka'anii tooruu uffadhe yoo miyyuun irraa uffadhu kana akka addunyaatti nagarraa Akkasiin tiktookii irraa arge wayii taate laata intina iddoo shuraabii akka sirreetti hidhatte. arge filiippiinii wayii ta'e Indoneeshiyaa wayii. Kun namuma hunda qunnamtee daadheenii si'an ofiirree fiitii ka'an nama rifachiiftu kun. Kan kun immoo akkuma addunyaatti naa galmaa'uu qaba. Namni sa'aatii sana amma ilkaan rigadhutti Baay'ee nama rifachiisa. Ani. Isaayyuu akka yeroo kaan ija waa fuutee ilaaltaa sa'aatiin gaheeraa itti sa'aatiin darbeerettee yoo taala akkatti malee. Ela waan isaa akkuma abdii wayiiti bara amma bakka wayyoo ani immoo beektaa waan isaa akka isaan aaran namni kamuu ana kanatti aaran fedhu beektaa yeroo kamuu. Anis hin fedhu namni natti aaru nama aarsuun jaalladha. Aaran bakka jedhee intalli immoo sanuu irratti hin jedha sayyuu immoo nan gungumaa bara sanuu irratti isheen immoo hin jedha akkanatti gurguruu fi yeroo nakkin yaadatas deemu ergasii deebi'ee sa'aatii tokkoof wayira seenaa. Rakkisaa dheessaa biyyina rabbumtiin nu haa baasu. Jireenya biyya kamiin ormaa ta'u kanuma maqaa sagal namaan jedhu biyya keessa. Warri hin beekne kanuma waan sagal nuun jedhu xaaxaa nuti keessa dabarsinu hin beekani. Akkanumallee osoo amma meeroo jalqaba dhufuu sana kottu sin ajjeesa jedhanii numa deemnaami dhugaa. Egaa afaan jiraatii yoo jarreedhaan maalitti dhageenyan dhageenyu. Akka ani gaafa jalqaba dhufe namichi amma hin guddellee akka carraa ta'e ani gaafuma nuti ijoolleen baay'ee qabda jedhu kanatti bilan baatu jira beektee amma namichi dhufee na waamanii nan ba'ee. Naannoo tokko immoo beektaa wanta lama namoota damee asitti jechuudha. Yeroo waggaa duraa fi adii turee galu eerpoortiitti naan karaa ta'anii naan karaa ta'anii ashaaraa koo meeqa fuudhanii footoon paaspoortii koo fi ani yeroo waggaa lama ture waliin fakkaatu ture waliin. Akkam. Achirratti xinnoodha baay'ee jechuudha. Ammoo waggaa lama keessatti immoo fudhadhe illee jedhe xiqqoo fudhina baay'ee fi xiqquma dabaleera ga'e guddadhe hammachine amma footona quba footona meeqa ashaaraa fuudhu meeqa godhu fayyadamuun karaa ta'anii isaan yeroo jalqabaa galu jechuudha. Gaamma kan gaafa dura dhufee na waamanii nan ba'e. Ijoollee taphadhaas nan dhaggeeffachaara. Baay'ee namatti toltu. Kana xiqqoo gaanuma dhagaa dubbachuu baay'isa waan jedhu xinnoo ishee.
amantaa jira gaafa naan dhugaama jiru nutti nama guutan mustaaratti amma nu eessuma nageessaan jedha nan bu'aa gadi guddifameen bara eessa nageessa kun hin jedha edaa inni mana na fideetu isaan mana jiranii mana warra shitti mochina deebise fagaate maali kuma olis otee maalan beeka yaaduman bu'aa malee ani too fageenya kanaan olis ta'e eessuma nageessin jeessuman bu'uutti dhufne gaafa dhufne mana warra shitti bu'u Itoophiyaan hin gargaarre intala warra arsii tokkoofiin kana duwwaa tokko shin arsiin sun baay'ee gubbaa manuma jara kanaa warra sarara gargaarteeti shin na haasofsiistee bakka naatii galeen mani boo'ee ta'uu dandeessu akkanatti isaa kana faa taanee darbine jechuudha. Wanti nama mudanne hin jiru. Namni mudannoon arginu hin jiru. Osoo gadi fuudhanii dubbatameen dhuman akkasii. Sammariin deemte. Jira malee. Haasaan hin dhagaa xiqqoo. Yoo sagalee geessisa ta'e zumeenatti nume feestaalii keessaan fuffuudha. Nageessisa sagaleen jira. Baay'een jiru xiqqoo. Maal godhaa jiru? Feestaalii keessaan itti biraa fuudhaa jira. Maqaa jala bu'uu laatamu akkaman godhare. Yoo sagaleen jiraate jala bu'i. Amma dhaga'amaami? Hojjechaan jira bara. Dhaga'amaan jiru. Bakka kanuma feestaalii keessaan fuffuudha. Jira. Fuudheen immoo tiniidhaan maraabar waraqaa isa yeroo nyaata zayita qabu xabbasan irra naqan sana waraqaa galii sana mareen immoo firiijii keessa naqamu. Akkaan dabalaa. Maa'inni. Akkasitti manni tokko irratti. Waraqatichaan mareen Kiisiisa ittiin dhufeen tallaajaan kaa'amu waa'ee. Waan meeqaan marama deebi'ee maala? Deebi'ee immoo pilaastikii sanaan marama ga'a. Pilaastikii qoxaa irratti cufamu. Waan meeqadhaan immoo amma sagaleen jira. Injira. Bakka jalan bu'aa maaliifi faayidaan qabu na sabataa nan deebi'a. Olatti koomentii faa dubbisi akka duwwaan taane ishee. Namni hin jiru koomentii moojii namni jiraate dhiisee yoo argaa hin jiru. Jaallannee baay'ee. Rabbii kiyya. Baay'ee jechuun bari banaadhaan an jira jechuudha. Neetwoorkiin keellee baay'ee harkisaa hin jiru. Zoomee sagalee addaan kukkutaa jira neetwoorkiin kee. Baay'ee galatoomaa hundumti keessanuun isiniin jedha warroonni haga ammaa nafaana turtanii viidiyoo kiyya amma karaa dhumaatitti deemaa jira. Kanaaf baay'ee namatti toladhe yaada. Namoonni hedduu nafaana jirtu galatoomaa guddaa ani isiniin jedha. Zoomee dubbadhu neetwoorkiin kee yoo siif hojjete. Zoomee dubbadhu booda irraan baha. Irra bultaa'ee. Erga linkii hin jiru. Hojii kakka linkii ergi. Dhiifama. Ijoollee amma seenee. Namoonni hanga dhumaatti na waliin jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Naaf jiraadhaa hundumti keessanuu
sagalee hin dhagahamu dubbadhu zammar Dubbataan jira bar. jabaadhaa akkam ooltan hundumti keessanuu welcome dirra jirtu abarruutu oroo Ani dhagaa bar sagalee kee nan dhagaa komantii dubbisi. Sin dhagaa jira. Ijoollee hundumti keessanuu saayilentii gootanii baatanii dubbattamoo dubbadhaa ijoollee komantii dubbisaame. Qoyimee dhufaa deddeemuu kana gurgurtaa jiru. Saniifis saalantii irra godhe kushiinaa bira jiru. Sagalee isaanii sagaleetu ba'a jedhee afaanii walitti afaan walitti qabatanii hin danda'anii homaan koo. Ruuzottii dhaqee fide beeramma dalaguun barbaaheedha. Sii fidee? Fidee dhufee dhaqe. Siriidhaa namni jechuu duuba baay'atee jiru. Gaadhi. እንደውም ስትቶሎ hojjetta yuunifoon hojjetta kan nama tokko. Kilaasitti narraa galee waan inni hiike. Waan kilaasii bira dhaabbataa deemu. Na biraan dhufu. Ufloo isaan na jala deeman akka fina jibbisiisu rabbi suruuf na jedhaan. Osoo waan godhinaan jedhanii odoo irra deddeebi'anii na himuu baatanii odoo na jalallee deemuu baatanii dhayi waatu na godha gisee isaan na jala dhaabbatanii waan naan jedhan. Jennaan tiktookii qabdaati. TikTok sedang tokko qabda. TikTok moo tokko. Lakin TikTok miti xinnaa akkasitti qabu gurduma tana osoo kan dhayee danda'u ta'een dhaane ugas. Appilikeeshinii tokko qabda. TikTok moo TikTok jedhanii. Yaadni hin galleef. TikTok moo TikTok jedhanii. Argitee dubartii wayini bannaachi nama gaddisiiste Afriikaadha jettiin itti tufti billaa waraanuuf jetti kosii hartee mataa ishirra natti. Baay'ee nama gaddisiistichi. Garuu obsa mucittiin qabdu baay'ee nama ajaa'iba. Amma dhumaatti obsa akkasii isheeraan fudhatee rabbi malee dhugaa. Otoo nuti yoo na dhoofne irraan na ittisiisanaan ishee. Niitorki kana baasee ilmi adaadaan gabaa dhaabbatte. Deemtee dhuftee. Niitorki kana baasee hin dhagaamiti haasa'aa jira dhaqee niitorki cufe. Amma niitorki biraa naadhu. Yanniitii takka. Ammana keessaan irraa cufe. Gitiramticha gidiraa baqqee yaa guffaarricha. Yaadara uummata kana. Gidiraa uummata kana nama. Akkasii warroonni hanga ammaan afaana turtanii guddaa galatoomaa isiniin jecha nagaataa viidiyoon kiyya har'a asuma irratti dhaabata yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina nagaa keessanaaf jiraadhaan isiniin jedha.